kabajamtootaa fi jaalatamtoota uummata Oromoo kan taatan bakkuma jirtanitti baga nagaan jiraattan akkuma yaadattan Saturday in dhiyaadha jedhee ture akkuma isiniin jedhe dhiyaadheera namticha doktorii Chaayinaa san waraqaa gaafataa jira baqattummaa argatee hin jiru Facebook irra taa'ee haasa'uuf waraqaan qabu waan ta'eef isaan danda'amne haa ta'u waan baruu qaburraa bareera innillee gaafa waraqaa ofii qajeelfatee gaafa baqattummaa waraqaa ofii argatee jedhe dhufeet dubbataa ragaa baa jedhee amana an ummata Oromootiif ammoo dhaamsan qabu maali America is ready to help the Oromo American ummata Oromoo gargaaruuf ready dha the world is ready to help the Oromos but are we nuti qophoofnee jirra addunyaan Oromoo gargaaruuf qophii qabdi nuti qophoofnee jirra yeroo baay'ee wanti adda addaa ka'u maali wanna tokkummaati Oromoon tokkummaa Oromoo jennee haasofna nu hundinuu sabni akka saba Oromoo tokkoomee tokkummaa qabu hin jiru nuti tokkummaa sirriitti qabna sirriitti tokkummaan keenya kamiyyuu ol jabaatee jira namoonni diinni keenya yeroo hundaa Oromoo adda balleessuudhaaf waa baay'ee dalagu nama keenya adda qooduudhaan nama Oromoo kaan ofi qabanii kaan achi qabuudhaan kaan aangoo kennanii fi kaan qarshii kennanii fi adda balleessuudhaan ummanni keenya tokkummaa qabaa tokkummaan ummata keenyaa kaanuma caalaa jabaatee jira kan isinitti himuu barbaada Oromoon naannawa Booranaa Keeniyaa bira Oromoon raayyaa Tigraayin keessa jiruuf dhukkubbii qaba walii dhukkubsatu tokkummaan keenya kamiinuu caalaa jabaatee jira kan akka beektan barbaada sabni keenya fageenya Mooyaleetii fi fageenya Harargeen beektanii fageenya Baaleetii fi fageenya Wallaggaan beektanii sabni keenya awurooppilaanii walit dhufee yookaan konkolaataa walit deemee wal bira oolee wal bira taa'uun wal bira taphatuun hireen arganne biyya keessatti rakkina qabeenya isaanii irraan kaka'e gabrummaa irraan kaka'e ummanni keenya biyyatti sooshaal laayifii wal baratanii waliinuu jiraatanii garagaraa hin beekan baay'een isaanii haa ta'u ammoo maqaa Oromummaatiin ummanni Oromoo walit dhufee tokko ta'ee jira kana shakkiin qabaatina yeroo hundaa namoonni Oromoo hundi baay'een isaanii maalaasaa Oromoon akka tokkoon taaneetti Oromoo addaan qooduun akka danda'amutti haasa'u achii miti Oromoon yoomiyyuu tokko yoomiyyuu ummanni Oromoo tokko addunyaan nu gargaaruuf qophooftee jirti are we ready nuti qophiidha kabiraa maalidha by the way ka doktorii Chaayinaa wajjin haasa itti isinii deeba jechuudha itti isinii deeba isa inni raafanne itti isinii deeba kan biraa maalidha nama wayii qunnamee ture kaleessuma hadhi Saturdeedha kalee nama wayii qunnamee ture how ready are you guys how ready is Oromo ka jedhu gaafiin na gaafatamee jira waa hagam Oromoon qophii qaba namoonni kunniin nama akkamiiti namoota indirectly Oromoo gargaaruu danda'anidha directly odoon ta'an indirectly Oromoo namoota gargaaruu danda'anidha yeroo baay'ee jijjiiramni keenya White House irraa enna yeroo baay'ee jijjiirama keenya eessaa enna senatoroota irraa enna yeroo baay'ee jijjiirama keenya eessaa enna House of Representatives irraa enna that is not the case ummatadha
kan jara sanniin achi kaa'eetu bakkee itti dubbatan yoo beekan warroonni nama gargaaru isaanii achi jiru. Warra senetara sanillee warra filee achi kaa'eetu jira. Warra hawsiillee warra fidee achi kaa'eetu jira. Jijjiiramni uummata Oromoo illee isaan irraa qofaa miti ka dhufu. Nurraa yoo ka'e sabaan yoo deeggaramne waajjirri isaanii nu deeggaruu qophii qaba. Namtichi tokko seenaa wayinatti asirratti kalee yeroo an wajjin dubbadhe. Senetariin 14, senetariin 34, senetariin 54 keezii Oromoo hojjechuu hin barbaachisuu jedhe rakkina Oromoo furuuf. Yoo akkaataa siyaasa ittiin seentan beektan, the political strategy yoo beektani senetariin tokkichi gaadhaa jedhe. Which by the way I agree. Sirriidha. Sirruma haasa'e. Fakkeenyaaf yeroo TPLF fi OLF faayit godhanii biyya Itoophiyaa san seenanii senetaricha Minnesota nama tokkoo fi London keessaa nama tokko mootummaa ce'umsaa ka'uuman naan jedhe namni kun. Namni kun nama baay'ee sirriitti beeku. Even 1991 mootummaa ce'umsaa keessatti illee nama beeku. Nama adii mootummaa Ameerikaa keessa ture wayiiti. Senetariin 100 barbaachisuu jedhe isin gargaaru. Senetariin 200 barbaachisuu jedhe. Namni tokko gaadhaa jedhe. Gaaruu kun isinirraa dhufuu qabaa jedhe. Anamma wanni haasa'u maali? Anini bakkee rakkinni Oromoo jirtuu fi karaa kamiin akka hiramtu akka rakkinni Oromoo kun hiikamuu dandeettu an waan danda'e namoota gaafadhaa istiraatejii ummataaf dabarsuudha. An dhaaba siyaasaatii illee miti siyaasa keessas hin jiru garuu karaa danda'een uummata Oromoo gargaaruuf maali? Hintii kennaaf. Hint. Tokko manifestoon bulchiinsaa jira. Yoo ta'e dhaaba siyaasaa kamtu manifestoo qaba. Kan biraa ammoo are the Oromo ready to lead the non-Oromo and willing to treat them equally jedhamee jira. Uummanni Oromoo saba Oromoo hin taane illee biyya keessatti bulchee walqixxummatti bulchuu qophiidha. Saba xixiqqaa illee bulchuuf qophiidha jedha. Kan biraa ammoo akkuma dubbadhe isa san qophiin numma san qophaa'u san manifestoon barraa'ee agarsiisu jira jedha. Leadership manifesto biyyattiin akkanatti bultii kunoo akkanatti biyyattiin bultii ka jedhu kan barraa'ee jira ka jedhu jira. Abbaan siyaasaa yoo as keessa jiraatti na dhageeffatta. Sirrii na dhageeffatta. Ka siyaasa dalagaartu. An istiraatiijii uumaa jira. Istiraatiijii isinii kennaa jiran wanna dhaga'u dabarsaa jira. Kanaaf nama Israa'eliin keessaa afaan Jiwiishii dubbatu nama Oromoo hagam qabna. Chaayinaa nama hagam qabna. Nama afaan Chaayinaa dubbatu Oromoo hagamtu jira. Raashiyaa afaan Raashiyaa namni dubbatu Oromoon hagamtu jira ka barateeru. Afaan Faransaayii namni dubbatu hagamtu jira. Namoonni kunniin ka biyya kanniin irratti Oromoo bakka bu'anii Oromoo bulchiinsa Oromoo bakka bu'an jechuudha kunniin. Do we have those people? If so, eenyu fadha isaan gadi baanii uf beeksisuu qabu. US fi Ingilaandi rakkoon hin jiru. Ingilaandi keessa nama Oromoo ka barate baay'ee jira. Ameerikaa keessa baay'ee jira. Kun rakkoon hin jiru. Garuu biyyoota amma dubbadhe kana Israa'eliin, Chaayinaa, Raashiyaa, France biyyattii sadiin tana keessatti namni Oromoo ta'e afaan biyyattii tanniinii sirriitti beeku. Siyaasni galteef yoo jiraatu you are welcome. Inboxii naa qortee iimeelii kiyya na gaafachuu hin dandeettaa waajjira walitti hidhuuntu jira jechuudha. Biyya Israa'elii, biyya Chaayinaa, biyya Raashiyaatii fi biyya Faransaayiti. Kan biraa jijjiiramni ummata Oromootiif ummatuma Oromoo irraa dhufa. Ammaa achi ummata Oromoo iyya dabarse ammaa achi harka walirra kaatanii qabsoon
amach injiru ka godhamee fingalateen fanna kanaan dura kataameef ummata nagaa ta'u addunyaatti beeksifnee jirra kaayoon kiyya maali ummata baay'ee itti dhaqaa wanni an dubbisuuf maali ragoolee uumaa jirra oromoon ummata nagayaa akka ta'e mootummaan Tigiree ummata Alshabaabii jedhee haa kaa'u malee ummanni Oromoo ummata nagayaa akka ta'e addunyaa beeksisuudha dalagaan kiyya addunyaan isa nuu beekaa dhufaa jira namni an ummata Oromoo sirriitti isin himuu ka barbaadu yeroo wayii yeroo barataa kutaa 2-3 ture barsiisaa wanta wayii yoo nu gaafatu ana barsiisa jedha harka baafna gareen immoo ana barsiisa sagalee isaaniitu sirriitti dhaga'u barsiisaan nama akkamii fudhata yoo san ka sagaleen isaa ol bahe fudhata ka sagaleen isaa iyyee ol bahe ummanni Oromoo rakkinna gayaa utuu qabu ummanni Oromoo rakkinna addunyaan beekeef utuu qabu iyyinee iyya dabarsuu dhabuudhaan ummanni Oromoo keenna baqatanii biyya keessatti nagaan jiraachuu dadhabanii biyya baqatan keessatti illee waraqaan akka hin argamne godhamanii rakkinni Oromoo utuu addunyaan beeku kan ta'ameef maali tuffii keenna nutu waliif hin dhaabanne nutu waliif hin iyyine rakkinni kennallee maali namni tokko yoo dubbatu nu hundinuu nama san irraa jijjiirama eenna nu hundinuu kaanee gochuu qabna yeroo namoota Ameerikaa kanneen warra adiidii ta'an kanneen haasofsiisee dhiyeessee jedhu maaf godhaan waan akkasii fakkeenya ta'uudhaaf ani as taa'ee yoo wanta akkanaa kana godhe kuwwanoo maal gochuu qabaa ka jedhudha Harvard bichaa miti yuunivarsiitiin ardiirra jiru barataan Oromooillee ana qofaa miti barataan Oromoo yuunivarsiitii baay'ee adda addaa keessa jirtan barsiisaa keessanii dhaxxanii rakkinna Oromoo himtanii barataa kutaa keessa wajjin baratanii rakkinna Oromoo himtanii solidaaritiin wajjin dhaabachuu barbaaddaa rakkinna Oromoo kana fakkaataa nu gargaaru barbaaddaa isa kana saba keenyatti akka jaalattu akka nu gargaartu viidiyoon dubbachuu barbaaddaa jenneeti bakkuma jirrutti yuunivarsiitii adda addaa keessa barataan Oromoo kan jiru biyya Ameerikaa fi Awurooppaa kanneen keessa yuunivarsiitii kamiinuu keessa jiraadhaa kolleejjii kamiinuu keessa jiraadhaa hojjaan keessan kana ta'uu qabaa this is the first assignment deemtanii maal gochuu qabu kilaasmeetii keessaniin eeyyama isaanii malee viidiyoo waraabinaa eeyyama isaanii malee viidiyoo yoo waraabdan gaariin ta'u eeyyama gaafadhaa dura ati eeyyamaadhaan na wajjiin teettee saba kanatti kana dubbachuun waan si dhagame dubbattaa eeyyama goota ani namoonni hammaadhaa dubbisu keessaa namoonni tole jedhanii viidiyoo irratti na wajjiin dhiyaatanii namoota fedhan namoonni an haasofsiise kana duwwaa miti namoota baay'ee haa ta'u namoonni of dabarsanii ummata Oromoof of kennanii fuulduratti dhufanii dubbatan kanniini ammas ganaa kan dubbatanis jiru baay'inaan ummata Oromoo the time is now to stop squabbling against one another walirratti hinaafuun dhaabbachuu qaba we have to move forward ever backward never jedhee dhengatti dubbadhee ture we must move forward and this is a time for us to move forward baruma hunda wareegamaa jiraanna baruma hunda qabsaan ni kufa qabsoon itti fuufa bara dhufullee ummanni ni dhumaa qabsaan ni kufa qabsoon itti fuufa xumurri garbummaa gayuu qaba ummanni keenya kan Oromoo bakkuma jirtanitti qabattoo hidhachuun yeroon amma qabattoo keessan midhaasitanii hidhachuun yeroon amma ummanni keenya bakkuma jirtanitti
This is a time we would either do or die. And this is a time, it's the only time. We are in the last chance and we must make it this to happen. Qabsoo xumura irra jirra garbummaan kun xumuramuu qaba. Amma achi qabsoon itti aanu maal ta'a? Ummanni qabattoo keessatti dhadhaayoo isiniin jedhe kagaluuf hin galaaf. Amma maal ta'uu qaba? Ummanni keenya yoo qophaa'e ammaa miti yeroo isaan qophaa'an bakkuma jiru ummanni keenya yaa'e bakkuma jiru ummanni Oromoo yaa'e magaalaa Finfinneetti nam'ee magaalattii Finfinnee sun ammoo xumura garbummaa ta'a jechuudha. Kan Shaashamannee jiru Shaashamannee ka Amboo jiru Ambootti ka Wallaggaa jiru Wallaggaatti ka Harargee jiru Harargeetti ka Shawaa jiru Shawaatti miti qabsoon. Everybody must walk down to Addis Ababa. Guyyaa ummanni sun hindi gara Finfinneetti gadi nam'e xumura garbummaa guyyaa san taati. Guyyaa sun garuu it's not now. Namoota ollaa saboota ollaa kennaa ka tokkummaa faarsitaniif yollich baquloo gishii amoolee laattaa gishii ndaayhol yaa gaangee biti jedhama ofii biti gaangee jedhama ofii sooqidda bituun gargaartu kan gaangee sun nyaatu jechuudha. Tokkummaa odeessitan namoonni ollaa kennaallee yoo barbaadaniin wajjin dhaabbachuu barbaadan this is a time to rise up. Qabsoon dhumaa ka ta'uu qabu qabsoon dhumaa ummanni magaalaa Finfinneetti nam'ee akkuma jiru garuma jiru yaa'ee magaalaa Finfinneetti nam'ee xumura garbummaa irra ga'uu qaba. Yeroo hunda nama wareegamaa jiraachuu hin dandeenyu. The time is now, it must come an end. Ani mootummaa Tigiree irratti of arge mootummaa dargiin dhaqqabne ka Haile Sillaasee Silaan beekuufu ka dargiin dhaqqabne mootummaa kana irratti of arge. Ani mootummaa addunyaa irratti mootummaa hama jedhan hunda baradheera. An hamaa mootummaa akka mootummaa Tigireen argine. Nama saba ofii baasee biyya Chaayinaatti ija keessaa baasaa gurguratu, onnee keessaa baasaa gurguratu, somba keessaa baasaa gurguratu, kalee keessaa baasaa gurguratu. An mootummaa akkanaa addunyaa irratti hin argine. Sabboonaa Oromoo siyaasaan qabaati, siyaasa jedhaa qabaati, dargaggoo guuraati, hospitaala fidaati, qarshii isaan itti gurgurataaran kunnoo suuraa laxxafisan maxxansisan laaluu dandeettu. Yaa ummata Oromoo, the time is now to stop. Anno wanna baay'eetu na keessa jira, wanna baay'een dhaga'ee jira, wanna kan amma asirratti haasa'uu barbaadu. Garuu wanni ummata Oromoo haasa'uu barbaadu maali? Xumurri garbummaa dhufuu qabaa. We must end garbummaan xumuramuu qabaa. We must end garbummaa. We must end garbummaa. Waa'ee baqattoota Oromoo biyya Jaarmanii illee tuquu barbaada. Asirratti biyya Jaarmanii irratti waajjira wayiitii barreessee ture. Waajjirri sun maalidha? Namni koomunitii bakka bu'ee dhufee nu haa dubbisu jedhaniiran. Rakkinni Oromoo maali jennaan namni koomunitii bakka bu'ee dhufee nu haa dubbisu jedhaniirani. Please namni koomunitii bakka buutan Jaarmanitti dhaqaatii waajjira human rights dubbisaa. Waajjirri human rights nu haa dubbifamu jedhameera. Kan biraa ammoo waa'ee nama confidential information mootummaa Tigiree jalaa fudhatee badeessan OMN dhiyeennatti dubbisee isinii dhiyeessuu barbaadaa. Isallee obsumaan eeggadhaa isiniin jedha. OMN duukaa bu'aa eeggadhaa isiniin jedha. Kan biraa ammoo wanni haasa'uu barbaadu maali? Dhumarratti waa wayii isinitti himuu barbaada uummata Oromootiif. Baqattoonni bakka hunda jirtan keessaanuu weebsaayiticha torbaan dhufu kana gadi isinii lakkifamu eeggadhaati. Achirratti unkaa guutanii unkaan sun as dhufaa unkaa sun ammoo fuunee warra UN itti isinii ergina. Warroonni mandeeta qabdanillee warroonni mandeeta hin qabnellee warroonni keessiin keessan dhumatee Ameerikaan isinii kennamee biyya adda addaa isinii kennamee keessiin keessan socho'an jirrellee wamaa yaadinaa waan dandeenyu isinii hojjannaa. Ammoo biyyoota adda addaa irraa namoota dhaaba kana waldaa gargaarsaa Oromoo.org kana namoonni bakka bu'an inboxii oduu naa gootanii gaariidha. Biyyoota
ani waamu kana waan hin taane biyyoonni biraa maqaa keessan na arguu dandeettan. Biyyoota Ijiptiiti namni ni jira, Afrikaa Kibbaatii ni jira, Jarmanii ni jira, Awustiraaliyaa ni jira, Noorwee ni jira. Biyyoota amma qaawame kanneen achi biyyoota biraa keessaa namni jirtan nama dhaaba kana waldaa oromoo.org kana bakka buutanii state of jirtan sanit bakka buutanii hojjechuu dandeettan. Nama lammii biyya sanii taatanii waraqaa gayaa qabaattanii akka barbaadan waldaa san wajjin dhaabbatanii warra United Nations bir warra Human Rights bira deemuu namoonni dandeettan. Ka barbaadu tokko Faransaay irraa nama barbaada, UK irraa nama barbaada, Holland irraa nama barbaada, Finland irraa, Sweden irraa nama barbaada, Uganda irraa ni qaba, kan biraa eessaa biyyootuma kanneen irraa ammaaf ani bakka bu'uu ni danda'a jettanii inboxiidhaan emailii yoonaa qortan emailii kiyya isinii ergaa achiin booda waan isin gaafadhu ergitanii suuraa wajjin suuraan keessan websaayitii irratti ol ba'aa jechuudha. Bakka bu'aa taatanii organizationii guddaadha. UN wajjin hojjannaa, Human Rights wajjin hojjannaa, Red Cross illee wajjin hojjannaa. Isaan yeroon booda websaayitii kana hunda akka ofitti dabalanii Oromoon achi keessa darbaa akka gara isaanii deemaa keezi isaanii qajeelaa jaraa deemu goona. Ummanni keenya biyya baqaatti dhumachuun qabu kana hojjechuu qabna. Jabaadhaa iyyaayya dabarsaa. Dhumarra wanni isin himuu qabu waa ummata Oromootiif ta'u. Faradoo sadiintu turan. Fardi sadiin kuni tokko diimaa, tokko gurraacha, tokko adii turan. Halaalli bineessi farda kanneen nyaachuu barbaade duukaa deema. Faana deema. Hin dadhabe. Faana deema. Hin dadhabe. Hin waame. Tokkocha biraa waamee waasi hima jennaan haay natti himini sadiinuma kee natti himii bakka tokkotti jedheen. Haay sima barbaada jedhee arrawasan duubatti hambiseet waan si himuu qaba. Achi fardi arroofni sun diimaan suni duubatti hafeef. Maali jennaan ila guyyaa sadi hunda karaa deemaa bulle keessattuu guyyaa ati fagoollee osoo yaala sirri mul'atta. Kana waan ta'eef si dhossuu barbaadaa jedheen akka ati nyaattamne barbaada. Hayyee jedhe goda seensee achitti hambise. Bineensa kaawwan itti waamee nyaatanii fixan. Amma farda lamaantu hafe. Farda lamaan kana faanuma deema. Bineensichi kun faanuma deema. Hin galgalaa'e. Amma itti galgalaa'e maal jedhe farda adii saniin ayii yaa farda nana dukkana kana keessatti ati adii waan taateef baay'ee mul'atta. Gurraachi dhimma hin qabu hin mul'atu. Inni haati nyaattamtuu barbaadaa jedhee achi fardi adiin maal goonaree jennaan na dhossii jedhe. Fudhatee deemeeni goda fidee kaawwan itti waamee nyaatan. Fardi gurraachi qofaan hafe. Amma eessabbaa keetii deemtaree jedhee ati kophaa jirta. Diinni akkana nuuf fayyadamaara uummata Oromoo. Tokkummaan humnaa jabaadhaan bilisoomna.